kanatti nuuf oolte rakkinaaf gatatu kan afaan argirtite anuu humna hin qabu waan kamati ajiibaa libuusanii kamati ajiibaa libuusanii anaasi. Oh no no. YouTube akkam nagaya baga nagayaan dhufte Roza. Baga nagaan hayde. Baga nagayaan dhufte jirturraa fayyaa fi nagayaan mana kiyyatti har'a kabajaadhaan irratti argamteen sinja. Atilee nagaan kabajaan nayaamuu keetii fi chaaleenjii faana godhuu nayaamuu keetii fi baay'ee galatoomni sinja. Rakkoo hin qabu. Har'aan tana egaa Rozaan akkuma agartanitti kun wal bira deebinee dhufnee jirra gammachuudhaanis haala addaatiin isin dhiyeesseetiin jira. Har'a maaliin si qabadhee fi waan baadiyyaarraa isin naafiddeen isinitti agarsiisa. Maaltu agarsiisa? Laalanii daawwattoonni waan inni argaa jiru. Maaliif hundi beektan shankoora aalaa jaaniin biyya keenyatti akka argeetti aalaa jaaniin aalaa warri yaaddan warreen biyya jirtan Rozaan akka nyaatan jirte viidiyoo keessa isaa 24 agarsiisnaaf ittu malee hin jeeni daawwattoota kiyyaa wajjin akka nyaannu jedhe hunuudha shankoora. Akkana naafiddee dhuftee jechuun shankoora gila kana warreen nooji nyaatan nyaachuu beektan kun afleedhaan illee isiniif hin baqaysee jechuudha. Mee warreen nooji nyaachuudhaaf qophooytan. Kan baqaysanii sadeetti gaafa nyaannu takka gaafa nyaaddu sama qaceellatti. Kun Rozaan akkanas solleeffattee nyaattee jechuudha. Ani immoo akkattiin adda isinii baqaysee. Anni keenya dhugatti wal keenya nyaatin nyaatti tolu. Biyya kana garuu biyya Arabaa keessatti akka asiiraatti namaa cammaqan ni beektaati. Akka asiiraatti namaa godhan. Akka asiiraatti gisee aalaa shankoorni jira garuu cammaqanii namaa kannanii. Kun haala kanaan an akkanatti nyaadha akkanatti adda dhooseetiin akkanatti. Akkana nyaanne jechuudha gaafa duraanii akkanatti haala haa. Garuu gaadhiifamuu irraa warreen yaaddanii jirtan warreen biyya yaaddatan. Wala ijoollee hedduu xadirratti gadhiisan irratti kaachuudha. Xadirratti kiyyaarra gadhiisan mana hin jambita. Dubartiin ulfaafa akka tasaa shankoora kana yoo ilaalte. Shankoora gadhiistee turte? Nyaadhee yeroo tokko akkuma waraabeetti hin gadi hin dhiifne. Dubartiin ulfaa yoo ilaalte Rozaa asirratti aartii maaliif akkana gootaa isaatti fidda nan jani beekte. Kolaas Kun akkana nyaanna kisiif hin adda baqaysa. Shankoora kana adda baqaysuu takkaan gaagaafaan duraan biyya jirus shankoora kana. Laal akka weekaan godhuu ture waan addaati dhiisaadha. Saniifuu haala kana warreen na jaalattan warreen isin jaaladhu qilleensarraan isin haa ga'ichaa warreen biyya ormaa jirtan keessaa biyyattan Arabaa keessa warreen jirtan warreen akka keenya biyya Arabaa keessatti argamtan jechuudha. Warreen mana namaa mana Arabaa keessa jirtanis rabbi isin cinaa jira. Ilkeen hin jirtu haa ilkeen yaa'anii ammaan danda'e waan adda addaa nyaatti. Saniifuu akkasii kun Rozaan haala kanaan. Geelanti qaalii fi haaliin jechuun rabbi isii umurii adeerisu walumaan umurii nu adeerisu. Shankoora fidee fidhame. Shankoora waantu naaf itti dhuftee garuu ankaanii jira miti waan isiniif surprise ta'u waan isiniif waa'ee biyyaa yaaddanii fi kan isiniif qopheessee isinitti agarsiise malee. Baaqilaa waa kunoo kan habroolleen baaqilaa. Baaqilaa fideera. Baaqilaa kunuudha. Kan inni beektanii baaqilaa kun maal jaanisa ataraasa? Laa biyya keenya baaqilaa jaanii asitti fuul jaanii malee. Fuuli wanni jechuudha maal jaanii ishee maal Lalu biratti baaqilaa jaanii biyya kan kee biyya keenya baaqilaa jaanii biyya keessatti baaqelaadhaan biyya keenya maal jaanii akka afaan argachuun maal akka afaan argamu maal jaanii sun garuu biyya kanatti hin arginu malee biyya kanatti shuumoodhaan godhatan shuumoon beektaan shuumoodhaan godhatan biyya kanatti illee argamu gaafa illee biyya kana garuu arabni jiruma kana nyaatti gaafa Rozaa bira dhaqesan jiruma kana nyaatti arabni moo arabni fitan shookaa balasi kana diimaa nyaannami. Isaan gurraacha jedha. Diimaa ammootu jedhan kuni bira kutee jira yeroo ta'u. Biyya kanatti dhugaa asitti waamne shookaan biyya keenya jiraan daawwattoota kiyya wanni diimaa feena nuti dhugaa wasitti bira caala. Haala kanaan kun waan baadiyyaatiin isinitti agarsiisuu barbaade malee waan hunda waan isin surprise addaa waan addaa hadiyyaa naafidee dhalaalee fidee fi aananillee fidee fi waan itti ashiitaallee ni jirti. Areerallee fidee fi areerallee aannan baaduu naafidee jirti. Kan dhadhaa keessa raasanii baasan san naafidee jirti garuu san isinitti agarsiisnee garaa gochuutti isinin goonu dhiisaadha.
kanuma kanaan isinitti agarsiisa jeeti jechuudha. Roozaa bagana ga'an dhuftee jechuudha. Fi umrii gaa walumaan daawwattoota hordoftoota keenya walumaan isinis nu jiraadhaa hedduu takka isin jaalanna I love you. Baay'ee qabu. Waay qilleensaraan isin hageessa jecha jaalalti tiyyaa akkasitti mee daawwattoota kiyya hanga jaalattu jaalala isaanii ibsi. Daawwattoota kiyya baay'een jaaladhaani amma ammoo dhiyaannee asitti wanni dhiyaatee jiru akkuma agartanitti indoomii fi qaccee shunkurtaa jirtu akkasii maali chaalenjiin kuni chaalenjii addaati. Wayin isii gaafadha roozaa jechuudha. Wanni isii gaafadhu waan addaati yoo isii waa'ee san ka yaadattu taate yoo yaadattu taate yaadannoodha waan naaf isiin duraa wajji dabarsine keessaan isii yaadachiise jechuudha. Waan san garaa kan keessatti ammoo dhuguma beeka yoo ati garaa kan keessa matalaan fakkeenyaaf jechuudha garaa kan keessa rabbuma si argaa mire kuulaan rabbuma si argaa mire natti hin dabduu mire hin dabee wallaahi taasifamaa akkasii taniifuu waan takka kan gaafadha isiin ka yaadattu taate natti deema kanneen guutuu daawwattoota kulaytu kanallee qaccee fi shunkurtii jira. Qaarafa muktaara akka deebisee turan beeytanii deeffadhu naan jettan garuu kan muktaara sanillee wanti anarraa deeffattaa miti dubbee sarara itti deeffattee akkasii hordoftoota kiyya na hojii turaan isin jaa haala chaalenjii keenyaa kun na hojii tura hayee rooza gaafa turaan naaf ati yeroo duraa wal agarree wal barannu huccuu akkam qabaachuu turte wallaahi beekonni huccuu akkam uffatte guyyaan tura mana keessan dhufee naaf ati wal barannu gurdii shurraabii gurdii akkam gurdii diima shurraabii diimtuu barruu wallaahi billaahi jedhime wallaahi miti kolonii rabbisin dhiisuu wallaahi miti tamama yee nyaadha maal yaadanne ni nima gurdii sanni adilaan maallee ni qabda wardii jechuun kalara wardii ni beekta kara diimaallee hin jaamu wardiidha gurdii roozii fi shamiza gurraacha kan ilaasii uffattee jirta. Guyyaa tura naaf jedhu. Shamisni gurraacha an jedhu sanuma jedhi haa gurdima wallaalee malee shamisni gurraacha sanuma. Shamiza diimaa gurdiin diimtuudha jechuudha akkasii. Shamisni immoo diimaa gurraacha asiin gadi laaga dheerataa barru qabatu waan ammoo gurraacha. Gurdii diimaa fi shamiza diimaa itti heeratu walirra jettee diimaa kan itti. Allaa diimaa qayyee hin jennu. Akkas jette gurdii ati haa isaa maqaan anuma nyaachisuuf himi. Ati dha nyaataati yalla. Indoomii nyaaddume. Laa kafeeta katinaan jettee nyaadha maal walirraa kun dirqama waan ta'eef. Ayyee shunkurtaa nyaaddu. Shunkurtaa diimtuun. Shunkurtaan agartanii daawwattoota kuulee jira. Ayyee gaafii lammaffaa. Osoo afaan hin kaatin nama guddi kuulanii aniin tun keessummaadha maaliif na miidhasa. Maalis sibiilaa misi nyaaddu wal agarre kan hin qacceesin jeeni si qacceessi garaan laafaa bara. An qoccee yaa wayyaa hanquuqu kaamu. Maaliif? Shunkurtiin gaarii dha ni tolti. Haa azabamtu daawwattoota wallaahi kuulee na sobdi malee na jaattu. Haa azabamtu jettanii galtanii. Anan gaani si jaaladhu takka hirriibni na dhufeen beeku mee na dhiisa. Manaa maanii si argamu. Nyaaddu daawwattoota. Haala sayya nyaaddu haalitti qaalii barantii qaalii hindi. Halaas. Shunkurtaan jaalatu saal. Wallaahi. Shunkurtaa shira wajjin. Yalla indoomii takka irraa kalli gamsi. Sumaafin suma. Wayyaa adeemee guddisee itti fudhadha. Haa guddistee wayyaa malee naman ga'uumi. Hayyee. Gaafii lammaffaa maaliif si gaafa darbee kana ajjeesumaan kutattee dhabuudhaan waan biraatiif taatatu maal godhasa? Sirraa deemaa okkolaas maa jedhee ammallee gad deebi'a kanaaf. Kanaaf hin deebiin. Gaafiin lammaffaa karabbiin kun si argu. Karabbiin kun si argu. Kulani waan badan gaafate. Kulani waan badan gaafate. Ayyee tama. Karabbiin kun si argu jechuudha. Karabbiin kun si argu kanatti hin kijibne kan sunan sobne kan hin sobne hangamta akkana jaalatta. Animo. Kuni bar kuni challenge mika. Challenge hangamta akkana jaalatta hanqana jaalachuun na ibsuu qabda. Anan gasi jaaladhu hin meetiramu hin miizaanamu hanqan takka parsantii dhibbaa ibsu. Matalan biyyi kun guddaa wayii himtu wayii keessa biyya kana keessa yaman kana keessa deemtee fixxa. Fixxumi jaalala asi jaaladhu kan daran addunyaa kana guutuu fixu jechuudha. Wallaahi al-azim. Ayyee geeleen teete tokkoffaa kan mijaanii yoo si gaafatan. Kuulanii. Ayyee. Ayyee akkasuma jechuudha hordoftoota hayyaa. Ayyee gaanii kun immoo akka waan beektanii maaliif kuulanii tan jechuudha. Baadiyyaa fi magaalaa jala daawwattoota kiyyaa
Ana kuulanin amma diraama kanarratti walitti hin dhufne dhugaa isinitti hime namni jaaladhus hedduu garuu kanneen kuulanitti qixxeessu hin jiru. Dhugaa isinitti hima dhugaan firummaan kuttuu jedhanii kanneen ani kuulanitti qixxeessu hin jiru abadan. Yoo haadhaa fi abbaa kee fa'aa taate malee. Gaaffii bareeda deebiste. Galatoomii hedduu takka anis hedduu takkaan si jaaladha. Ayyaana baay'ee. Ati sana dhongodhu haala. Akkasii hedduu takka wal jaalanna. Hiriyaa sobaa osoo hin taane hiriyaa dhugaati. Tayoo addunyaarra kan waliin jiraattee deebitee wal nyaattu osoo hin taane hiriyaa yeroo rakkoo yeroo bal'oo wal bira dhaabbattee hiriyaa akka haadhaa fi abbaa walii caaltu jechuudha nuti kun jechuudha maaliif jennaan yoo na rakkadhe rakkoo hin feetu yoo isiin rakkattee rakkoo isiin fadhu yoo isiin bochii wajjiniin boo yoo isiin gadditee wajjiniin gadda yaada garaa keenya walitti ibsannee kana garaa keenya baqaysanii walii ibsannee yoo aara namni nu aarsi bilbilee walii yaada garaa keenyaa boo rakkatti ilaaliyaa fi aara nabaas walii ibsannee jechuudha. Akkasii daawwattoota fi hordoftoota keenya ilmi namaa jaalala keessan akka ummaan isii takka kan ittiin beektaa gaafa duraanii gaafama. Yoo biyya feete deemtellee jaalala namaa rabbisi yaa kan bika deemtee rabbisitti yaa tolchuu jettee du'aa namaa gooti. Akkasii warra jaalala namaa nu kannee nama wal jaalatee wajji jiraatu rabbi nu haa godhu. Gaaffii bareeda deebiste amma waan takka illee nyaatin waan hin gammadee jiruuf jechuudha. Tamaam ayyee waan biraa hoo. Waan biraa sadaffaa waliin si gaafadhu. Roza Jawaarii fi jawwee keenya qaadii akka hin jaalannu asillee akka jaalattu hin beekaa yoo baqaa isaatti jawwee fi Baqqalaa Garbaa akkuma beeknutti jechuudha warreen hidhaa jiranii rabbi nagayaan isaan haa baasu hin booyin gaammaa sayaa wanni akka jennu gubannatti hin booyin maan hin danda'anii si wajji booyu akkasii isaan eega hidhamamee baatii meeqa? Egaa isaan hidhamamu beeku baatii meeqa isaa? Baatii meeqa mee yaadadhu? Garuu amata dabalanii jiranii baatii sana fakkaatti hin beeku. Amata hanqataatti hin beeknu? Jechuun amata dabalanii maa koomidara si taatee bitee akka tajaajilu. Hayyee. Amata haga sanii hin beeku malee amata garuu dabalanii jiranii amanni isaanii kuteetiin hin jira. Garuu achi gaa amata baatii gara addaan hin beeku wallaa hin laalle. Hin laalle? Hayyee eegaa caalu hundeessaa rabbi biyya irraa sabdisuu bakka jirutti rabbitti haa tolchu jechuudha. Inni nu eegatu amata meeqa? Walumaa qixa baafatanii mire. Walumaa qixa eegaluusaa. Eega gaafuma hacaaluun du'ee wanni nawwaalu deemu qabame hin beektume wallaaltee hayyee takkii qaccee nyaachuu takkii sirba akkaan jaalattu akkaan daawwattoota keetii naaf yeroo barbaaddu. Mina afeerii siin jaagaman wayyaa fi sirbumaa sirbeeru beektaa. Okay. hayyee Dhageeffata. Sifiin affeera. my sister. Okay. Sirba moo? Oika wallahi. Sirban jaaladhu. Sirba keessan rakkoo si gaafi har'a bagaan si gaafi keessumatti qaalii. Ani jechuun sirba kamiin sirba deeme sirbuun dhabee. Sirba akkaan jaalattu ni beekaanu sirbime. Sirba hin jaaladha baay'ee hin jaaladha. Anaafetis takkuma adii saqa bishaan tokkorraa uumamnee biyya. Garuu sirba baay'ee hedduu keessi keetti na gammadu jechuudha. Sirba Haaceeti. Haaceen sirbi. Sirbi. Haacaaluu baay'ee hin jaaladhaani. Akkan jee jaalala Haacaaluu hundeessaa dubbadhuun hundumaan beekna himuu danda'u jechuudha. Bakkuma jirutti rabbiin biyyatti haasa'u jenna. Sirba hin jaaladhu sirba Haacaaluuti. Bas amma sirbaan jiru hin danda'u sirba Haacaaluu sana baay'ee nama ulfaataa beektaa. Numajii siifin eegala. Ani naaf eegaletti sii xumura. Siifin eegala. Naaf eegaletti sii xumura. Olmaan kee ulfaatee kanatti nuuf ooltee rakkinaaf gatatu kan nafaana dirgitee anuun nan qabu waa tokko siin godhu du'e baatullee asin irraanfadhu. Kana jira Haacee. Kanaan asii eegaleemi amma ishee eegaltee fixu qabda. Biroo tokkorraa haa eeggaa sodaatota kenna. Sirba biraa ittiin fufaa fi sirba kanii soolli naman jaaladha. Sirba Shukrii Jamalsi jedha. Hayyee Shukrii Jamal akkam jechuu deemti deemee. Ajiibaa halee buusanii kamatii ajiibaa halee buusanii. Kamati ajiba lebusani anasi wal jalati walalgati afke bagesani walalgati afke bagesani asolam bishambuwe
Tokyo karre Tokyo karre Tokyo karre Tokyo karre alala nasusubta ya wal biragini wal hubanne ya wal biragini wal unganne. Sagaleen isinii bareetti dhiiroo akkamii daawwattoota. Sirba baasuu deemaa wantoota kiyyaa sagaleen ittiin bareeddu jedheetiin hin deemu yaada. Garuu sagaleen sirbi hin beekon sirba laapira dantana baasuu godha sirba laapira. Sirba laapira feeti siin gaambayyaan feetu. Jechuun hin jiraan mire bakka sagaleen siitinnotiin baay'ee toltu waan ta'eef. Jajjabee isaamee warreen sirba jaalattan sirba baasuuf deemti. Sirba hedduu baay'een qaba sirba qabsollee baay'een qaba. Sirba Haacaalullee faanii baasee jira. Anis jalaa qabduudha. Sirba Haacaaluu kan baasa beekta kan Jimmaa sana. Maashokoo har'aanessi Jimmaa maashokoo qal'aatti furtataa haceekoo of biraa sidamnee haceekoo qofaatu tuffannaa. Dufta jenneetiin kataa seenaa abdiilleen kunnee achumarraan tuffaa kalaa sadiisi qaama bakaasa waan cala tuffadde sammuun tun beektina dhukkubjii beekta. Bakka ati sirba keessa beekaa jaalallee inji waan nu nyaachiftu nu nyaachisa. Fi lamaan itti siidaa. Rooza na dhiistee amma carraan Ameerikaa yoo rabbii ijee na dhiistee Ameerikaa. Kamna gootame. Daawwattoota kiyyaa. Shaantaa keessa nan kaattu. Daawwattoota sitti maal dubbii dhugaa jirtu ni maal dhugaa jirtu mee hayyaa dhageenyu walumaan anis daawwattoota kiyya maaliif yeroo biroo kana jee gaafachuurra isin duroo gaafachuurra naa jira jettee. Basi carraan Ameerikaa akka isaa carraa ta'ee yoo naa dhufee isiniin ka deemu taate. Waan haftu kanaatte. Laa waan haftu kaa jettee wallahi. Waan haftu daawwattoota kiyya. Wanti wayii jechuun bayi mallee qaleessi ergaa. Kunuun jaalala jechuun tana. Daawwattoota kiyya ani amma fakkeenyaaf ana qofaa yoo bahe. Ana qofa yaamee mere osoo ati narraa waan waraqaa san ani garuu ani silaan ta'e la jedhin dubbii cimtuudha. Daawwattoota kiyya dhugaa isin hin jira. Fakkeenyaaf nani ani baay'een jaaladha baay'een akka nama tokkotti yeroo achi bahee isii tana yaamuun fa'a mokkora malee amma na wajjin deemti jedheetiin Ameerikaa argadheetiin hafillee onaan jiran yoo hin dafalle je yoo hin deemalle jedhe jidduu kanatti rakkadha maaliif bakka nuti deemnee jiru tana jijjiirra jennee fa'a yaadna malee daawwattoota kiyya baay'ee hoo erga jaaladillee ufilee jijjiirra isilee jiru yaada malee hin nafuwan dhugaa isinitti maal dhugaa isi jaaladhaa garuu jiru tana jijjiiruuf bareeda. Kana dhiistee deemti gahee deemma. Kana mumaanuu kalaas Ameerikaa gisee deemtarraa waliin booyamu. Jechuun ati feesu qooqaa dura ati dhoofsaa illee namatti mun beektu isaati. Jiru akkasini daawwattoota yeroo inni si biteef maaliif? Adii fi diimaa. Adii fi diimaa waan hin jaaladha gosa biroo baasuu. Gosa biroo miti tokko ka amma sirriitti ani amma akka batakiyyaatti akkati nan jaaladhu diimaa jaaladha. Adii. Ani adiillee hin jaaladha diimaallee hin jaaladha garuu aktar wanniin irra hedduu akkaan jaaladhu dinqisiifadhu maali? Boora. Boorri maali? Uummata isaan waa ta'u wallaahi. Kalaas Booraati. Fiddee? Sadaffaa kee bitee. Sadaffaa kee bitee. Dubaati kam jaaladha? Boostanii nan jaaladhu. Gurraacha kalaas. Gurraacha illee miti gurraacha gurraacha naaf foto bartee. Malaasitti dafee jedhee. Taatu dubartii kam jaaladha isaa boolani? Wardii. Wardii maali? Wardii gosa wardii giseen sin jiru wardaa yaani gosa fooxaati tawanni san. Fooxaa akka taate. Ta'uu silta akka ta'u fakkaatu tabitan taree kun tanaa tiyya yoo hin jenne san. Isi jiraata? Huccuu akkasii yoo bika kana guutte isii iftuu haa taatu isii wanni taatu haa taatu durirraa ijoollummaa kiyyaraa san hin jaaladha. Akkas taanaan kunuuni bareeda godhan bara waan adii fa'aa jaallattisaa. Adiin hin jaaladha yeroo hedduu fooxaa adiin hin uffadha hin jaaladha garuu gosa san filannoo naan jaan filannoon kiyya isa ta'u cufa isa. Ani ammoo gosa filannoo kiyya keessaa diimaa. Diimaa ammoo wardiidha. Wardii jechuun gosa diimaa sin jaamu gosa. Bas bifa kanaan xiqqoo adda jechuudha. Gosa wardii jaama gosa fakkaa jeema. Maal nyaadha? Raafuu baare. Wanni nyaadhu qaccee. Raafuu hin jiru? Hin jiru yalla. Xiqqoolee hoo? Gaafii takkaasii hafee dafa. Yalla dafi suuraa isaatti. Daftee kee kana guutuu moo? Kana guutuu fitaa? Ani muktaaroo yoo isin dura kana namiidhu wallaahi isin guutuu namiidhumaaf deemtan. Yalla nyaadhu qaccee ni jaalattaa duraan. Qacceen duroo na gubde akkam taabuudha. Yalla. Dafi gaafa. Maal gaafa ibiddi naqaba. Na gubdi. Mi wallahi. Guyyaa akkuma jedhu. Waan biraan. Iddoo bitakkaa sirriin gorroshtaa.
Kana guutuu fixee moo? Yalla indoomii takkara nyaadhu. Siifirraa hamatee wallahi waan geedee keekaateef. Silaa nama gootaate irra. Kamutti sochii irra hin buusin faayinii qabadhu jalatti. Akkana guutuu. Heerumee hojaan dhiira akkam jaalatti. Dhiirti isin kuulanii jaalatti moo? Akkanuma ilaalee si himatamummaa beekamaadha. Kun tadhumaa dubbii nagayaati. Ayyee. Dhiira akkamiin jaaladhan? Dhiira akkamtu yoon ammas si fuunaa jaaliin haa dhufan? Oosii jaalanna jaaliin haa dhufan? Si beekaame kanarratti gajanneeftu isaati kan jaalattu. Itti fakkaachuu ni mala. Meen ilaallaa. Rabbi si dhiqadhamoo garaa keessatti keessatti. Waaqsiin billaa wallaahi sittiin kijibu. Tama. Rabbi tokko daawwatota kiyya. Dhiirti kuulanii jaalattu. Dhiira laalaa kaadha. Harakaata ni waan guutuu numa himaan. Hayyatama. Harakaata ni min himaan. Sirriidha kun. Hayya. Haa beekamu kan si jaalatullee sirriitti tolfatee haa dhufu. Hayya. Tokko wayitu an biyya kanatti wajjin barannaa wayiitti sina kana. Mucaa wajjin barannaa. Bas mallee hin jira garuu kaa jira yeroo sun hin baradhaa hin boonaa beektee guman geenne sanitti. Hayya. Mucaan na jaalatti. Ani akkatti irra jala laalaa beektee xiqqoo ta'ee nama kana hin taasisaa beektaa waan inni godhatu kana. Bakka mucaan jechuun surree bitatee kophee hin qabu. Surreen tun haarawa. Kophee tana akka lafa harkisee deema beektanii. Kopheen kun malee natti dubbatee beektee miiraas jaalachuu fedhaa naan jee. Kophee teetu bitadhu dura hin jee. Asoo xiqqishoomuu. Nama lakka fuuturtee jechuudha. Kophee san teetu bitadhu dura hin jeeni beektee. Anu waan dhugaa firaan qabuun boona malee garuu hedduu boona beektee. Amboon isin jaan malee garuu hin jiraa mere akkuma tokko. Kophee teetu bitadhu hin jee. Mucaan qamadiin hin geenne waan bitatuun hin jiru. Guyyaa san bitatee waan bitatee natti dhufuun wayii hin jiraare qamadiin biyya keenya qamadii haamatanii maal jedhanii tura. Qamadiin hin geenne ijoolleen mannaan jaan natti dhufanii rooza rabbumaa jedhe dhiisii bakka torbee dhufu qaabee tunaan jaan. Laalaa hin jeen. Kophee bareedaa surree godhatee namni akkamii kophee raadhisaa kophee bitatanii surree dhiisanii hin jeen. Kanaas deemee jijjiiru malee. Araa malee shoorraa Mucaa akkas Araa wallaahi laazii. akkasanii beeksanii tottolfattanii waluma qopheessanii dhuftanii kuulanii dhiira akkamii jaalatti yoo jettan dhiira guutamtu ka dhaabbanni isaa tolu ka deemsi isaa tolu ammallee dhiira isiin feetu keessaa dhiira diimtullee miti magaalaa akkuma isii kana feeti deebii ammoo kama fedhe haa ta'u biyya hunda haa ta'u oromoo haa ta'u malee garuu istaayilii isaa nama eeggate gartanii nama kophee irraa shurraabii wal fakkeessee shurraabii mallayyoo wal fakkeesse kofiyaa wal fakkeessee kofiyaa loon qabaatiin dirqama istaayilii isaa laalaaf istaayilii sadaa fakkaa ana dhiira ana jetti san kaa mush dhiira laa sanii miti kuulaniin dhiira akkasii jaalate dhiira guutamtu keessattuu maal jira kana sirriitti ilaalee Narraan beektu ayyasiin dogorsiisaa jira. akkasitti dhiira kanneen guutuu qabdu dhiira akkas sadaa fakkaa jettu deemsaan toltu. Mushi gubbaa bareedee jala fokkatee gubbaa bareedu sun taane sirriitti ka bareedu bakka dhiira keessattuu bareeddu. Akka agarree godhaa jechuudha. Yoo beekame. Hayyee deebine Akkasii haala amala isaarraa. alaaf amala isaarraa bifallee bareeduu baatu kan isin jaalattu bifa isin bareedin uffata isin qabaatin haa jennu kaniin haalaaf amala qabu kaniin isii kabajaa qabu tokkoffaa warra isii lammaffaa isii kan kabajaa qabu sadaffaa fira isiitii kan kabajaa qabu feeti. Hundi kun beekamaadha. Kanammoo raaba dhufee sirrii maamire. Sirrumaayoo. Ammaa sirrii kana Garuu bikki takka bikkirraa gorsitee jira. Gubbaa tolfattee gubbaa tolfattee jalan diisin jala tolfattee gubbaan diisin bikkatti santi maaliif jee uffannaa isaan laalu bareedina isaan laalu kuma jettetti taa'iyya amma matalan yoo namni takka naa dhufe inni hin bareedu jeen diisu ahammishii naaf kabajaa qaba. Murtee isaan jaalala yoon isa jaaladhee jiraadhe kabajaa guutuun guututti na kabajee anaaf kabajaa qabaannaan warra kiyyaa kabajaa qabaannaan nama kiyyaa kabajaa qabaannaan waan isaa takka illee laalu garuu akkas tahee yoo bareedinaatis maaltu fidan bareedina kan maallaqaaf fidaa bara. Mallaqa fidame yoo mukoosanii miti afuulatti waan sinjuu takkan qabu mallee ni kunoo hin jiraatin inni illee numa hooqata atilee numa hooqachuu sun taane innis hoytuma rabbummaan namaa halal hireentu Hireentu Rabbii hiree namaa tolchuu hundumattuu akkasii harkattee jirtu guutumattuu jechuudha. As yoon hundura raaftame Wanni yoo meeqa
Kiiloo kan ta'u isi miizaanii si argisa. Yaani kanaaf jechi riyaadhaan beekuu qabda. Kiiloo kan ta'u 58. 56. Kalaas hin harkanne dhisi. Hokkataa. 57. 57. 57 kiiloo kan ta'e. Anaan qixachuu bara. Wala 57. Wallahi billahi 57. Atis moo? Wallahi billahi isqumun billahi 57. Kalaas barwal miizaanaa. Oh achi gattee malee 57 wallahi lazima. Ani 57. Gaafa 60 malee jiru hin jiru. 60 gaddee biteemu. dheeratina fakkaata hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinu. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ala shankoori isin affeereetiin jiru okkee? Anammoo handumii isin affeeree jira. Handumiin jaaladha. Wayitii mana kee dhuftan handumii dafatta. Wayitii dhuftu warreen isii jaalatan. Akkasii hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinu. Assalaamu alaykum.